Qe'ee gadaames aartii fi qabsoo Oromoo kan taate dachee afran qallootu biqilche bara 1967 baha Oromiyaa Haramayaatti dhalate. Hangafoota aartii Oromoo ka baha Oromiyaa keessaa warri maqaan isaanii tarree jalqabaatti waamamu nama aartii weelleensaa barayyuu immoo fofnee fi dhaggeeffatamanii hin quufne keessaa nama tokko. Ganamumaan aartii dhugaa fi sabboonummaan Oromoo nama keessatti magarteedha. Jaalallii fi ulfinni sabaaf qaban madaalliin isaa gaheessaa akka ta'e jiraatee nama hojiin agarsiise. Artistii fi qabsaawaa sabaa Usmaayyoo Muusaa. Miseensa baandii Caffee Gadaa ka ture yoo ta'u, qabsaa ogummaa aartii rabbiin isa badhaaseen hojii saba isaa dammaqsuu fi hadhaaroo gabrummaa Oromoo fi Oromiyaa irra jirtu bifa aartiin uummata isaa hubachiisaa turedha. Saba isaa dheebuu aartii qabu dheebuu baasuuf qaroowwan akka Adam Haaruunii fi Fandishee Mul'ataa, Halloo Daawwee, Suutee Baarentuu, Kadir Sa'id, Abdii Ibraahim, Hirphaa Gaanfuree, Ilfinash Qannoo, Callaa Caccarfaa Ifaana gumaatti jajjabduun Usmaayyoon aartii Oromoof kaa'e waan dhaloonni beeku. Naannoo bara 1987 kennaa aartiin isa dhangiite qabatee hojii weellee jalqabuu isaatu himama Usmaayyoo Muusaa. Albamoota dhuunfaa afurii fi weelleewwan afaan Oromoo kolleekshinii aartistoota Oromoo olitti maqaa eerrifaana qopheessee gurra dhaggeeffatootaan gahee jira. Albamoonni sadi ka Usmaayyoon dalage gaafa lubbuun jiru ka gabaarra oolan yoo ta'u, tokko immoo erga inni wareegamee gara uummataa ba'e. Seenaa dhaabbataa yaa daddaba jiruu dukkana bara dheeraa hiriyoo sodaa lubbuu kootiif karamiin na deemtaa kanneen jedhan weelleewwan namni aartii afran qalloo kun Oromiyaa fi Oromoof buusee darbe keessaayi. Usmaayyoon ijoollummaa kaasee waa bayii jireenyaa baay'ee hadhooftu dabarse. Qormaanni Usmaayyoon itti qorame keessaa baay'een ka aartii Oromoo ta'uu maatiin isaa ragaadha. Jiruu hadhooftuun hundaa olii Usmaayyoon dabarse kan mana hidhaatti dabarsedha. Bara 1996 kaasee waggoota 8 walitti aanan mana hidhaa Zuwaayitti dararaa hamtuu jala ture. Gidiraa hamaa mana hidhaa wayyaanee ka waggoota 8 jala taa'ee muuziqaa isaa kan dhumaa nama hojjete. Weelleen mana hidhaatti hojjete kun hidhaa fi ajjeechaan hamileen hin cabsu ka jedhu. Weelleen qabsaa Usmaayyoo Muusaa kun weellee jaallan qabsoo Oromoo keessatti hadhaa fi gidiraa mana hidhaa argaa turan akkasumas roorroo cimaa sirni yeroosii Oromoo irraan gahaa ture itti weellise yoo ta'u, Oromoon hableensaa cabee gabroonfataaf akka hin jilbiiffanne onnachiisaa ture. Albamni kun hamilee qabsaa'otaa utubuun ummanni bifa haarawaan akka warraaquuf beenzila qabsoo kan taatedha. Abbaan ilmaan shanii namni qaaliin kun aartii fi qabsoo Oromoo tanatti jiruu dhabee bultiin isaallee faffaca'uu seenaa isaatu hima. Dukkana bara dheeraa jechuunis wal'aansoo jireenyaa isaaf maatiin isaa argan weelleen ibsee jira. Yaa daddaba jiruu jechuun jireenya tokkotti galaa kaanitti immoo balaa baattuu weelleedhaan ibsee jira. Yaa daddaba jiruu haramina deemna jeesi gaafannaa maalina jalibtaa maalina jalibtaa yaa badayreetoo haramina deemna jeesi gaafannaa maalina jalibtaa maalina jalibtaa. Tokko qabdee gararreetti baafta mana boroorsitee dahana deebifta. Weelleewwan warraaqsaa gaafa roorroo saba isaa dammaqsan ka gaafa bal'inaa itti bohaaran kan bu'aa ba'ii jiruuf jireenyaa jaalalaa aadaa fi sabboonummaa hedduu sirbee jira. Guyyaa dhiphinaa maatiin isaa faca'ee hiriyoonni isaa immoo gaafa gammachuu waliin kolfanii gaafa rakkoo isa qollifatan hiriyoo jedhee yaadannoo hiriyaa gaafa rakkoo fi makkoo sirbaan ibsee jira. Haati manaa qabsaa Usmaayyoo Muusaa bara 8 hunda gara mana hidhaatti osoo deddeebituu xumura irratti miidhaa isii mudateen
bara 2004 wareegamuun osoo boqonnaa sammuu fi qaamaa hin argatin lubbuun dabarte. Usmaayyoo Muusaatis miidhaa fi dararaa manidhaa keessatti baroota 8 guutuuf isarra gahaa tureen eega hidhaarraa bahee booda garmalee dhukkubsachaa turuudhaan osoo miidhama kanarraa hin damdamatiin magaalaa Cirootti sadaasa 18 bara 2006 akka lakkoofsa Awurooppaatti wareegame. Osoo roorroo Oromoo ilaalee onneen dhikkifatu bilisummaa Oromoo abjoochaa ilmaansaa shanan bittiinsee godaane seenaa dhaabbataa. Seenaa dhaabbata yeroo dheere akka yaabbate galmee seenarra dhibee wal ga'ee addunyaa mara akka jolollaa Oromoon arra seenaa dhaabbata. Dargaggeessi Saafelli Kabiraa immoo kadachiin Oromiyaa lixaa biqilchite aartii fi qabsoon Oromoo ganamaan waamtee fi hawwiin bilisummaa Oromoo keessaa belbeltu irbaata rasaasa abbootii irree ta'e eebbisaa addunyaati. Ode jabina galo Simbirtu jujatu dabigotu ya wabo Leenci Baddaasayyoo kadam bidoolloon gumaachite lafuma dhaloota isaatti barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa oliiqaa dingilii fi qeellamitti barate. Dambidoollootti barnoota isaa kutaa 12ffaa xumuree maatiriikii qoramuun jajjabee yeroo sanaa waraana bilisummaa Oromootti makame. Bara Oromoon qawween cabee bilisummaan Oromoo qawween ta'uu geeraree weellise. Alagaaf gabroomurra duuti Oromoof bilisummaa ta'uu gootota kaleessa xurree bilisummaa Oromoo tattaraaran maqaa dha'uun eenyummaa fi daangaa Oromiyaatiif wareegama kaffaluun eebba ta'uu haga eebbisaa addunyaa namni sirban jiru. Aarsaan kaayyoof bilisummaaf kaffalamu hadhooftuu ta'uu weelleewwan isaatiin dhaloota barsiisaa ture. Dirree Daawaa hanga Finfinnee beegii haga Cinaaksan Asoosaa haga Jimmaa Harargee Baalee haga Booranaa kutaa Oromiyaa eebbisaan hin ejjetin akka hin jirre maatii fi hiriyoonni isaa ragaadha. Tokkummaan qoricha dhukkuba Oromoo kajaarraa olii akka taatellee geerarsa kanaan ibsee jira. Bagada, Yoromon toko de dinisa bage bada. Mana mana gada, bosan bagada. Yoromon toko de dinisa bage bada. Olange bilisonde ala bashe dabate. Ates merkane bachu akamiti dagate. Mana mana gada, bosan bagada. Yoromon toko de dinisa bage bada. Yo le le chigo sona sole. Hangafoota warra qubee afaan Oromoo bosona keessa gaaddisa jalatti barsiisuu kaasee daree barnootaan gaan keessaa eebbisaan goota tokko. Geerarsawwan warraaqsaa kan tokkummaa Oromummaa weelleewwan aadaa cidhaa hedduu sirbee jira. Dargaggeessi kichuun aartii fi qabsoo Oromoof boqonnaa malee dafqu kun garuu yoosuu ija diinaa bu'e.
hagayya 27 waggaa 25 baranaa Finfinnee Mujjaa lafaa Shiroo Meedaa jedhan halkan tokko gurmuun tokko subii balbala isaa rukute. Eenyu jechuudhaan awwaate. Hojiif si barbaannee turre jedhaniin isaa balbala banuu rasaasa itti roobsan. Mucaasaa felli gudruun sun jorgaa jedhee kufeen. Riyaansaa kan yeroo sana mana tokko keessa waliin turan Xannaa Wayyeessaas hireen eebbisaa isa mudatte. Mandarri Shiroo Meedaa goolame. Reeffa ilma qaalii kanaa konkolaataatti hidhanii irra gadee qaali'uu waggoota 25 darban Oromoon himaas ga'e. Reeffi eebbisaa addunyaa hospitaala Minilikitti geeffamuun carraaqqii waldaan Maccaaf Tuulamaa kan yeroo san Koloneel Alamuu Qixxeessaan hoogganamuun reeffi nama qaalii Oromoo kana bakka dhaloota isaa Dambidoolootti geejjibsiifame sirni awwaalcha isaa raawwatamuu galmee seenaa irraa odeeffannee jirra. Artiist Eebbisaan sirboota 30 ol Oromoof gumaache. Barsiisaa qubee afaan Oromoo ture. Gumaachi Eebbisaan qabsoo abbaa biyyummaa fi aartii Oromoof godhe dhalootaan yaadatamaa itti fufa. Wareegamni inni fi jaallansaa kaffalanis godaannisa Oromoota guutuu ta'ee hafe. Qabsoo Oromoon dhaloota darbe godhe keessatti qaroon akka Eebbisaa Oromoon dhabe kumaatama. Wal'aansoon bilisummaa Oromoo garuu hin dhaabbanne. Ammallee xurreen isaanii miiloonota hiriirsee baddaa fi gammoojjiitti falmaarra jiru. Otuu finyoon hin jirre ajoollee finyoo dheeraan hin jirre maaltumoo kayaabbata damma nyaachuuf abdata utuu seenaan hin jirre yoo namaaf tof yaadata eenyummaa isaan naadata. Adaraa yaa Oromoo koree dhaabbadha galmee seenaa qoradha namni seenaa isaan beenne bishaan gabatee irraatti gad argetti jaallata. Kolfinaan jedhu yaa ijoollee kolfinaan jedhu ilkaan maalee na kolfa. Obsinaan jedhu garaa maaliin na obsa afaan keenyaan dubbanne karaa deemuu dadhabne yaa bunaan daraarini amanaan reebitutti narra rabaa beetutti yadu'aan awwaamini yaa biyyoon nyaatini ammumaan beleessummaa ija kiyyaan argutti. Biyya abbaa qabdu qeeshii ganamaa dachee oromtichaa burqaa dhala namaa nagaa hanga gaaraa gammoojii fi baddaa waraabni sittituu nadhiisirraa maddaa waraabni sittituu nadhiisirraa maddaa laliistuu miidhagduu biyya kayyuuf gootaa qe'ee kabajamtuu dachee oromoota maaliin mana dhabdee malteensi yukuraa maaliin mana dhabdee malteensi yukuraa ofii isaatiif qubnan darbaasi gurguraa kee dhalanni manaa rakkoon daddaaqanii ormi garaa qubna sirra burraaqanii dubbannu yakkamaa qal jennu shakkamaa rakkannee nu dhibee orman nutti gamaa wayyoo tiree saba kanaa murteessi waaqayyo. Dargaggeessi biraa kan aartii Oromootiin dhangiyame kadachii Odaana Beerraa marge kanadha. Namni qaroon kun geerarsaa fi sirboota barreessuun, yeedaleessuun, kitaaba barreessuun dhalootaaf kaa'a. Quuqama sabasaa gaafa sirbu qaqawweessa. Dhaloota dammaqsa jaalalaa fi seenaa gaafa sirbu akka aannanii garaa nama ga'a. Jechoota humna qabanii fi kutaalee Oromiyaa hundatti namuu quba qabuun weellisa. Gumii aadaa fi afaanii mana barnoota dhankaakaatti sagalee qarate. Daadhii galaan. Weelleewwanii fi yeedalloowwansaa aartiin dhiigasaa keessaa kan madde fakkeessa malee kalaqa sammuutu hin jedhu namni isa dhaggeeffatu. Weelleewwansaa qabsoof nama dammaqsu, gola seenaatii seenaa barsiisu, eenyummaa fi sabboonummaa Oromoo leellisu, toora bilisummaas akeeku. Namni geerareen quufne weellisaa daadhii galaan diinummaa sirnoota bilisummaa sabaa irratti qabanii fi sirni akkamiin sirna akka nyaatu sirba kanaan ibsee jira.
sirni hin dabarre hin jiru sirni hin kufne hin jiru yerumaaf waan hin kufne fakkaatu yookaan waan hin dabarre fakkaata malee kun waanuma jirudha sirnoonni addunyaa kanarra jiran guutuun waan kufuun isaa hin hafne kanaan immoo namni xiyyeeffadhee irratti hojjechaa ture dargii qofarraa jechuun miti. Duubatti illee deebi'ee aga Minilikii aga Haayile Sillaasee aga dargii dhufee maal jedhutti sirbeera. Sirna Minilik keessa yoo ta'e jara qaluu barreeffamatu qalmaata kalee har'as kun nutti gamuu dabarre maaltu dubbii kaleecha kalee sandagataa jarri bulguunchiif seen nama qalata. Gara nama dhufne immoo sirna Haayile Sillaasee keessan namni sirbe. Lafa siisoo safarree masaafintii gabbarree nama samii bu'ees takka nagarree saba cubbuun goone rakkoo santarree fiiwudaalistii nu miidhee agarree bineessumarraa bineensatti tarree sirna darbuutti dabarree. Gooticha furraa jira. Kanaafin garana dhufe. Garanas immoo sirnittuma dargii kanatti yeroo ceenu darguun yeroo san dhalanneeyyuu aangoo qabatu mareeta la'aarash yookaan lafti kan qotee bulaa jedhee uummanni biyyattii guutuun sochii miirri isaanii lafa keenya jedhee waan miira kana keessa jiru waan hubateef mareeta la'aarash jedhee gara aangoo dhufe xiqqoo turetti erga sirna abiyyootii isaa jabeeffatee humna paartii safaa hundeeffatee jabaateen duuba mareeta la'aaraashuu san koota fi gibiraan uummata dararuutti gattaa'e kanaafin kanaan immoo sirna darguu keessatti lafti kan qotee bulaan nuun hin jenne warri isa paaminaan keenya haree dhiitachoo nurratti bare foowwan hudhee fannisaa yoo dubbanne waan isa foowwan hudhee fannisaa yoo dubbanne waan isa jedhe sirnootuma wanna isaa keessatti. Haala koshommii hoorate kormii kiichiti laga dubbatu kaka Kaluu bareesanatu kalmaata malee sirni bineensi nama nyaate kale eentu dubbii kaleecha kalee sandagataa jarri bulguunchiifseen nama qalata. Lola calankoo calii ture sanaan eentu soddoome soddaa kalee dagachuun ta'uu kan kalee isa waan kalee kunoo sittan hima seenaa sobaa allaaqamee miti isa dhugaa jiruchiti. Gaafa martiin obobsee dhiigna dhoowwaa corrobsee kun fardaan bahee lafoo tonnobsee baalcha abbaan saafoo maqaa si tobsee gabayyoo gurmuufaa maqaan hafee Minilik gurraacha kalee miti dhoksiteen paartinichiti. Gabayyoo gurmuufaa maqaan hafee Minilik gurraacha kalee miti. Giddugaleessa bu'uura tuulamaa fuullee Odaanabee Gadameessa Ona Tulluu Cuqqaalaarraa aartii Oromootiif kennaa kan ta'e Daadhii Galaan sirba Sayyoo Dandanaa gadda namummaa kootti jedhu kanaan hojii aartii akka eegalee hima. Gadda namummaa kootti eega tureen obbee keenya nyaatallee nan dhugaa umurii koo lakkaa keessa garaaf gubeetti. Maaloo sollee nattafeen jedhamee gaafan ofii uumamuu kootti gaddeetiin hubattee of ilaallaan keessa barru harka kooti. Yaadannaa buudhidee baasee gaaraa gabbuusee yaadan laphee yoo buuse yaada kana naafiiki. Namni lammii koo taate Oromummaa koo beekte. Maal namarraa dhaladhee dhaloota koo morminee jaarsa abbootii biyyaa beekaa hayyuu barsiisaa kan tokkummaan nu dhibdee wal nyaannu maal mallisaa. Walii galtee dadhabnee mormii mormaa jedhamnee jaarraa lakkoofna kunoo qomaa gadii hin qabamne. Ekeraan boollaa loltii. Lafee lafaa dubbatti dhugaan afnaan alatti. Walii galtee dadhabnee mormii mormaa jedhamnee jaarraa lakkoofna qomaa gadii hin qabamne. Nutis walii morminaa deemsa duraa duubatti ekeraan boollaa loltee lafee lafaa dubbatti. Kan keenya maal mallisaa. Sirboota Sayyootiin waltajjii hedduu irratti kajaalatamaa dhufe Daadhiin weelleewwan 28 ol sirbee jira. Sirboonni Daadhii roorroo barootaa Oromoo sakaalanii fi
qoricha roorroo tanaa gootummaa sabasaa tokkummaa faarsu. Bakkalchi ba'ee bari'uuf duuba nangee bunni baranaa kutatee qeerroo wal ga'ee isa baranaa kutadhu gootaaf dadhu bunni falmataa dhiisaa dhumna maratee ciisa bunni falmataa dhiisaa dhumna maratee ciisa yoo lafti bari'uuf taate dukkana eenyutu bahee dubbataan eeginirrana lugnatu didee kadhataa qonni falmataa qeerrasa sanyii neechaa maaltu walirraa deecha qeerrasa sanyii neechaa maaltu walirraa deecha. Kafin kaba, kerro kafi kaba, eyyan kafi kaba. Nadi gammada kootichi qabsoo jalqabe keessuma bu'ee dhaban. Nutti miidhagii dhaloonni cinqame. Sababa aartii Oromootiif gumaacha ol kaa'eef mana hidhaatti waa'illansaa faana dararaa baay'ee argee jira daadhiin. Mana hidhaa abbaansaa darguu keessatti itti hidhametti ka hidhame daadhiin manni hidhaa maal akka fakkaatu doboqaa sirba jedhuun ibseeti jira. Doboqaa jechuun bakka ho'a hamaa jechuudha. Bakka hamaa ta'e tokkotti moggaatan maqaa mana hidhaa dinqa jira doboqaan ikatu jiru bushaadhaa guddaa qaba karaa ofiisaa digirii dhibba safara. Bakka hamaa ta'e tokkotti moggaatan maqaa mana hidhaa dinqa jira doboqaan ikatu jiru bushaadhaa guddaa qaba karaa ofiisaa digirii dhibba safara. Sirrii cincaa'ee gubbate dhaqee haadhaaf abbaa bochisee darbiin fuudhee duulatti dhaqe. Fedhan gaafatu dirqiidha naffata mallattoo loltuu wabiyyootiidha dubarraa haadha gabbasa. Dubbii saamicha lafa Oromoo irratti boottii jilbaa, Oromiyaa muummee, irreessa, birbirsi daraaree, gaaffiin qabaa, imimmaan hiyyeessaa fa'i ofumaa barreessee weellisee jira. Kitaabilee akka aangoo sanyiin dhaalan, boolla nugusa nyaate, aartii fi aartistii, Liibiyaa taatee fi kanneen fakkaatan babarreesse. Akkuma dhaloonni qaqqaaliin Oromoo sirnoota nyaatamaa ba'an sirni kan biraa daadhiillee nyaatee jira. Eebba hoteelaaf affeeramee lafa dhaloota isaa Liibaan cuqqaalaattiin rasaasa shiftootaatiin bara 2019 wareegame. Gootummaan dandeettiin muuziqaa laalaan sagalee isaa dhaggeeffatanii hin quufamne geerarsiiwwan isaa barayyuu hin moofofne daadhii galaan du'a hin oolchine. Dachiin Liibaan garaa itti jabaatte. Daadhii hidhaanuu bara rakkoo sanuu hin kuffisin duuti kuffiftee handhuura qe'eesaatti kufen. Duutiin ooltuu guyyaa tokko garuu jedhee sirbee ture. Gaafinni muka dibatare mafala ganu itti dabare kota miti yartu tibatama rorro manadu filatama Gaafin biyya biyyenu dinatu yo bakkeda tomme kaematu chise dide kanorma kabaru dutin oltu guyya tokko bari ango Gera nanjedu Akkuma maqaasaa dhaloota isaa keessaa caalee ka argame handhuura qaanqee fincila diddaa gabrummaa Oromoo Amboorraa biqileen. Hiddi dhaloota isaa maatii hangafoota aartii akka Looreet Tsaggaayee Gabramadiin keessaa himama. Sirboota Daawit Makonnin dabalatee weelleewwan artiistota Oromoo taphachuudhaan muuziqaa jalqabe. Ijoollummaa isaa irraa kaasee afaan koo gabiin qabu ka jedhu dargaggeessi kun aartiin Oromoo jireenya isaa ture. Gumiiwwan dagaagina aadaa fi afaanii akkanumallee hawsoon Amboo Tulid Aadin bu'uura jabaa hojii aartii jalqabaa kooti jedha. Umuriin isaa 18 osoo hin guunne mana barnootaa irraa Karchallee Ambootti kan darbatame dargaggeessi kun waggoota 5 mana hidhaatti dabarsee booda albama isaa Sanyii Mootii jedhamu mana hidhaatti barreesseen dhaggeeffattoota muuziqaatiin wal bare.
weelleewwan isaa baay'ee ofii kabarreesse yoo ta'u yeedalloo uumuu irratti kennaa addaa qaba. Jaalatamummaa sirbootaan horateen waggoota gabaabduu keessatti dinqisiifattoota baay'ee ka horate biyya keessa darbee biyya ambaatti kutaalee Awurooppaa, Ameerikaa, Kanaadaa, baha giddu galeessaa fi Afrikaa bakka baay'eetti waltajjii baay'ee irratti sirbuun namoota mirqaanseera. Jaalalaan macheessee jira. Waa'ee keenya albama isaa lammaffaa kutaa Ameerikaatti maxxanfame ture. Waa'ee keenya yoo dhiisan silaa nama dhiisu. Sirba kanaan dhiibboo qabsoo Oromoo gaafata. Hundaa kan dandeessu gamtaa nuu kenni jechuun waaqa kadhata. Nu dhaqqabi jedhees iyyata. Kenya yo itti dhiisan sila naman dhiisu dubbii keenya takkan taane. Hojiin waa'ee keenyaa hawaasa diyaasporaa keessatti maxxanfame kun jaalatama guddaa argatee Haacaaluu faana milkiitiin biyyatti galche. Maalan jiraan albama isaa kasaamicha lafa Oromoo qeequ tarkaanfii haaraa kan beekamtiisaa dachaa hedduun dabaleedha. Weerarri dachii Oromoo dachii isaa qofa osoo hin taane gosoota Oromootu lama akka gullallee abbichuu galaanfaa nyaachuullee weellee kanaan weeddisee jira. Sirbi kun dammaqiinsa guddaa Oromiyaa keessatti uumuun fincila uummataa dhoosee mootummaa wayyaanee fonqolchee jira. Jirraan immoo hojii isaa ka xumuraa gaafa lubbuun jiru maxxanfamedha. Hojii kanaan dukkana kam keessattuu abdiin jiraachuu waaqni cittoo namaa kenne qeensaa akka nama hin dhoowwanne sirbee jira. Qabsaa'aa fi gooti waltajjii artiistaa Haacaaluu Hundeessaa weelleewwan maleellee geerarsoota warraaqsaan yaadatama. Jaban wayyaanee koonsartii deeggarsa Oromoo Shiraan naannoo Sumaalee irraa buqqaaniif sirbeen kamasara 4 kiiloo raase sirna hollachiise. Oromoo immoo onnachiise. Obsaa fi garaa bal'ina Oromoo seenaa jagnummaa fi injifannoo Olmaa Oromoon Impaayera Itoophiyaaf oolee fi bu'aa inni argate sirbee jira. Takka miidhaa fi roorroo saamicha malee ulfinnii fi qananiin Oromoodhaaf malu biyya san keessatti akka hin dhugoomne geerarsa kanaan himee jira. Maasaan gamaa lafan baatu jechuunis wareegama tokkootiin tokko qananii'uun waan hin malle akka ta'e geerarsa tokkoon Oromoo miiloona dammaqse. Seenaa duubaa duuboo Oromoof faarse waan tokkummaa bareedina Oromoo laafinaa fi jabina wal'aansoo Oromoo ellise. Furmaanni roorroo Oromoo maal akka ta'es akeekee Haacaaluun mootiin muuziqaa Oromoo Haacaaluun akkuma dhaloota isa dura kufanii ija diinaa bu'e. Oromoo waan ta'eef dhugaa saba isaa lallabeef wareegame. Wareegamni Haacaaluu seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti boqonnaa seenaa biraa ta'e galmaa'e. Jabbiloota koo ya jabbiloota odaa jala kan nama nyaatu nu jidduu jira. Hangafti aartii Oromoo weellisaa Mustafaa Harawwee kadargii irra shaname. Usmaayyoo Muusaa makaraa mana hidhaa booda wareegame. Jireenya ayyaanaa mana hidhaa wayyaanee galchanii achi buuteensaa hanga har'aa ka Oromoon quba hin qabne Eebbisaa Addunyaa fi Yoosef Gammachuu akkuma kana sirna wayyaaneen wareegaman. Maaramee harqaa weellistoota dubaraa keessaa warra sirni nyaate keessaa ka biraati. Bara Oromoon wal'aansoorraa aara galfate jedhamutti sirna Oromoon barcumatti fide keessa Daadhii Galaanii fi Haacaaluu Hundeessaa nyaataman. Sirnoonni maaliif artistoota irratti xiyyeeffatan kan jedhu gaaffii Oromoon wal gaafachaa jirudha. Deebiinsaa kunootii jedha artist Muktaar Usmaan. Tokko Oromoo ta'uu isaaniiti. Lammaffaa immoo artistoonni kun namni aartii tokko nama dammaqaa, nama roorroo didu, nama dhugaa saba isaatiif falmu, uumama isaatiin nama dammaqaa, nama saba isaatiif dubbatu, dhugaa saba isaa falmu, saba isaa kakaasu waan ta'eef
sirni Itoophiyaalleen ka gaafa isiin uumamtee irraa kaasee ilaalchii fi jibbaan uummata Oromoo irratti qabu waan wal fakkaatuuf kun yeroo hundayyuu haga Oromoon gabrummaa jala jirutti akkuma wal fakkaateetti itti fufaa waan kanatu wal fakkeessaa jechuudha. Wannumti isaan ilaalcha diinaa jala isaan galchee akka ajjeefaman isaan godhe hojii isaan hojjetan dhageettii isaan saba keessatti qaban murannoo saba isaaniitiif qaban roorroo diduu fi dichisiisuu irratti akka sabni kun uummanni kun dammaqu hojjechuu irratti gaheen isaan qaban olaanaa waan ta'eef wanni kun akka agartee mootummaan dhufaa darbaa namoota akkanaa xiyyaafannoo keessa galchee akka isaan balleessu taasise jecha. Waraana hidhatee luluxxaanee artistiin Oromoo waraana Oromooti ka jedhu Muktaar sirnoonni karoora baasanii artistoota Oromoo nyaachaa turanii jedha. Warri nu dura jiran fakkeenyaaf fudhattee ummanni Oromoo Oromummaa isaatiin akka boonu, afaan isaatiin akka boonu, aadaa isaatiin akka boonu, dubbii agartee dachaadhaan sirbaa turan amma Alii Birraa fa'aa yoo fudhattee jechuudha. Dachaadhaan sirbaa turan, Wasanuu Didoo fa'aa, Katamaa Hawaas fa'aa, Shantam Shubbisaa fa'aa, Alii Shabboo fa'aa wallistoonni hedduun nu dura turanii dachaadhaan sirban. Wallistoonni immoo as siqan garanatti as bahan immoo wanni dachaan sirban hin jirtu jedhee dhodhoosee rakkoo Oromoo himee gabrummaa jala jirtan loltu malee gabrummaa jalaa bahuu hin dandeettu. Kasi ajjeese ofirraa ajjeestu malee biyyi tee Oromiyaan saamamtee jirti. Afaan kee aadaa kee deeffachuu qabda, daangaa kee deeffachuu qabda. Bilisummaadhaan dhalatte bilisummaa kee nama sirraa fudhate deeffachuu qabda jedhanii ifatti mootummaan dhufu hunduu kasi gabroomsu kasi nyaatu malee kasi toluu miti ka humnaan si hacuucu jedhanii ifatti waan mootummaa san irratti kakaasaniif keessattuu immoo sirnicha irratti sirna nurratti diriirfame san irratti waan artistoonni Oromoo walii galanii waan kanarratti hojjetaniif kuni akka agartee miidhaan yookiin immoo badiin irra go yookiin irra ga'u taasisee jecha. Wareegamni takkaa qabsoo Oromoo laaffisee hin beeku ka jedhu artist Muktaar Usmaan miiliyoonota roorroo hin baanne hiriirsisaa as ga'e. Kanaaf haga bilisummaan dhugaa dhuftu boqonnaa malee falmuun dirqama dhalootaati jedha. Uummanni Oromoo akkaataa amma jiru kana keessaa itti bahuu ka danda'u karaan tokko qofa. Karaan sunillee wanni ittiin nu ajjeesan humnaan qawween wanni isaan nu ajjeesan balbala Oromoo irratti balbala keenya irratti abbootiin keenya obboleewwan keenya haawwan keenya ka obboleewwan keenya fuulduratti gudeedaman shamarran obboleessi dhiiraa balbala irratti ajjeefamu bakka rasfanii dammaqsanii rasaasan bakka ciisanitti isaan akaanii xaraganiif gatii harka qullaa jiruuf uummanni Oromoo nama karaa siyaasaatiin itti dhufu siyaasaadhaan itti haasofne siyaasaadhaan amansiifna jennee hayyoonni Oromoo hedduu wareegama kafalanii hidhaa keessa jiran. Biyyi sun biyya afaaniin itti haasa'anii hiikoo itti argatanii miti. Oromiyaan ka cabde uleedhaan isii cabsan, sibiilaan isii cabsan. Oromoon sibiilaan ofirraa kaasu uleedhaan ofirraa kaasuu qofatu isa baasa. Kanan ta'u taanaan akkuma akaakilee keenyarraa gabrummaan nutti dhufte waggaa 100 ijoollee teennatti dabarte. Amma garuu akkanallee jedhee haasa'uun irra hin jiru. Maaliif yoo jette abdii guddaatu jira. Gabrummaan yeroon isaa gabaabaadha. Qeerroon Oromoo har'a karaa itti deemee tapha akkamii taphachuun akka isarra jiru hubatee jira. Shimala akkamii qabachuun akka isarra jiru baratee jira Oromoon har'a. Kanaaf uummanni Oromoo waan humnaan irra kaayame, waan humnaan irra jiru, waan humnaan afaan isa qabe humnumaan ofirraa kaasuutu isa jira. Waan uleen afaan isa qabe, waan sibiilaan isa qabe, sibiilaan ulee akkasitti ofirraa kaasuu qofatu Oromoodhaaf fala. Kanaan alatti wanni Oromoon biyyatiyyallee du'allee narraa dhaabbataa, biyyatiyyallee narraa dhaabbataa. Odoo Oromoonuu callisee duuti nurraan dhaabbattu. Oromiyaa guutuurratti waan feetan ta'a, akka feetan ta'a, afaan keessan dubbanna. Osoo jennee aadaa teessan fudhanna, amantii teessan fudhanna osoo jenneen iyyuu nun jiraachisan. Maaliifii lafa Rabbiin nuu kenne saniif jecha nun jiraachisan. Uumaa Rabbiin nuu kenne saniif. Wanni irratti dhumaa jirru nama gatii taaneef odoo hin ta'in Oromiyaa gatii qabnuuf du'aa jirra. Uummanni Oromiyaa keessa lafa baay'ee irra qubatee jira.
akka Oromootitti dhumaa jiru jiru. Kan nu ficcisiisaa jiru, kan dhumaa fi jiru lafa Rabbiin irratti nu uume san. Lafa san immoo uummanni miliyoonni 70 lafa san irraa godaanuu hin dandeenyu garri itti deemnu hin jiru. Biyyi martuu lafa isaa irratti lola, haqa isaa irratti du'a, addunyaan kun marti lafa isaa irratti du'a. Oromoon illee filannoon inni qabu kana qofa haqa isaa irratti du'ee, lafa isaa irratti du'ee akka abbootiin keenya nutti dabarsanitti dhaloonni kunillee dhaloota dhufuutti dabarsuun dirqamatu irra jira. Kun immoo hin ta'a jedheen abdii qaba. Kali wana Oromoon abdatan barme kanyata Finfinne kuyyuu galin jiru sawan babbaasanii ajee bakkii goota guyyaan nama ganti silangalaasanii. Lafa sobaatitti dhugaan keessummaadha. Lafa sobaatitti dhugaan keessummaadha. Ceebiin ni nyaate guddattuu boochistaan wayyoo garaadha balloo garaadha laam. Jalemalo, yuse walwala binesu, yuse walwala binesu. Jalemalo, kode ofiganito, gosa ormati tidesu, badanga tidesu. Bombi katandi, awaru makasa. Onni lubbuse sukaate ko komora bekasa gabruma falmate biyal tayarsa onne nalota kube tiki himana bata ati singutatu dari tukalistu kanabi usanurma keti nyata kanabi usanganda keti nyata wabintenya si biyato ya gifti Oromia wabintenya si biyato ya gifti Oromia milkiyanu tole dukani ganatu biradam baria ya garbi taliani tafi gochisiste ya dachi gotanya tu kalol maunde samanion udifte ajalunde samanion udifte ya gura jabadatu ya gureto undu mata sitibaga barana wana kitatu Gota gava buksi, yordova jangare dima kabar bare. Jagna gide du kana kama garsa, dachen Oromia biyamla tetarre. Dachen Oromia biyamla tetarre. Ebbisa fulmayo masiga badani gota ko chalu. Ebbisa fushmayo masiga badani gota ko chalu. Sena tu sifar saya warra duetis nama jiru chalu. Warek naddanchine duutis naabbanne. Acee koo goota koo meetti nuufi waan nu keessa jirru. Waa'ee Oromiyaa yemmuu si gaafatu taaddee hin jiru. Waa'ee Oromiyaa yemmuu si gaafatu taaddee hin jiru. Bara namaa guuttee hariiroo arba gambaa godhanii. Barriyoo hammaattee waan hunda obsanii tarma garbaa godhanii. Dide dalonni dide harma garbaa sinoonu nutuume ina waangoonu. Dhugaa garaan beeku funyaan afaan dhoksaa. Dhugaa garaan beeku funyaan afaan dhoksaa yaadu. Gaafa keenyaatte sinabaaru nan obsaa. Itti bareeda gamanga udadabe, baay'ee dhoksee ajaaluu dhoksuu dadhabe.
baay'een obsee ajaa'ilu dhoofsuu dadhabe. Bira bira dadarara davidiko dadarara davidiko abbaatu faatan jalatti dhaananiko abbaatu faatan jalatti dhaananiko jabaa kan keenya ormi silaana koolu yoo ilmi dhaale keena baagan tolu yoo ilmi dhaale keena baagan tolu ilma jechaanis ilma sabaan falmaatu rorroon ammaatu kerroon himaan hangatu rorroon ammaatu kerroon himaan hangatu waata qabnaanu waliin argamnu qomoo yeroo malee ni galtii dhugaan oromoo yeroo malee ni galtii oromoo shufeerii hallayyaa nu gattaa fireenii qabatte shufeerii hallayyaa nu gattaa fireenii qabatte shufeerii hallayyaa nu gattaa fireenii qabatte shufeerii hallayyaa nu gattaa fireenii qabatte